Pranki qabateetiin isin dhufee namarratti saayima tokko irratti pirankii dalaguu deema. Hanga dhumatti nama jibba irratti walumaa akka dhageenyu ta'a. Yaada piraankichaattis walumaa akka dhageenyu ta'a. Turtii gaarii ta'a. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Ahmad inni gaafa yaadaa? Jira wallah alhamdulillah akkam turuuf jireenya nagaa fayyaa maalii jira? Jira wallah ni baddi malee. Wallah haaluma jiru ture akkam dalagaa maal fakkaatti? Masyaallah bareedaadha gadhiisi koo. Isinuma nurra wayyaa warakkana malee hin taatu? Akkana malee hin taatu. Wallahi akkasii akkamitti maaltu jira wanni haaromni? Wanni haaromni maaltu jira gaafoo. Taatee dhiyeessi bara anis adeenya kana asumaan xiqqishoo girgirrii takka irra jira. Girgirrii maal? Awoonni jirti mati harka kanaanis gadi hin tatteenyu kaabee taate asitti takka irraa jaalattee na qabdeeti. Maal jee akkaan sitti hin beeku wallaati. Akkam gaa gisee jaalatana wajjin deemnee waan ni jennu gama boodaa kanatti takkishoo ni jiraami. Wal tattabachiisuun dhufte. Osuma wal tattabachiifnu beekadhu gaa booda ni jiraami. Wanni biroo jidduu tanatti uumamte bara amma saboo sanii xiqqishoo inuma karaa mana hidhaa kana faana deddeebisu jiranii akkam akkamiin jechuutti hin jira. Silaa ni gaafatta fuulii miti xufiin itti godhe. Dhugaa. Miyyoon ati warra biyya kanaati. Uummata ni jiraami. Santa osoo hin ta'in Oromoo taateeti warra asit dhalatee guddate. Warra akkasiiti gaa'iti mara dhiiroo gisee waan ni taate laftinis ni oowwuti beekta akkuma suutii sanii. Akkasitti tana keessa jirra maaliif beekna sabooti ijoollee teenya takka illee taachii jirtu ittumaan himii ammaan tana haruma mana seeraa kana wal deddeebisu jirra afaan tokkoonis yookaan fuudhee yookaan ammoo ati as keessa beektee heera akka biyya suudii sanii jira yoo waraqaan qabaanne yoo akka tasaa gisee ni kaa godhatte waraqaan qabaanne alaa toluma beekadhoo hidhaa murtii waan hidhaa si murteessanii beekta. Akka islaamaa eebbootti. Ana osoo hin ta'in amma miyyoon naafi miyyoo jidduutti kan waraqaa takka waraqaa ragaadhaa qabaachuu qabda. Waraqaan kaadhaa akka gartee Yaman san amma Suudii amma waan akkasiin jirtu beekte Yaman amma misaala yoo jaartii danteetti hojii gabbaatee osoo shaara irra deemtu waliin si qaban taate waraqaa ragaadhaa ittiin qabda waraqaan minaamin siin janimi. Amma biyyi tunis biyya akkasiiti amma yoo akka tasaate dhalaa wajjin bakka adiiqaa minaamina dhayiteeti walitti gartee si akkana wal dhudhungotu yoo si arkan fidaniituma gosuma kaateenaa qofa si kaayanii qabu harma mana hidhaa si ooqan. Wallahi ati bakka akkasii sanitti haa hedduu hamtuudha beekatu haa xiqqishuma si dhalaa wajjin dhufee ati qaqqabatee dhalaa tana qotaasisee waliin gangalatoo garraan fidaniituma qabsi godhaniiti ati hilumatti fagarta haa amma teenyatuun gaa akkasittis waan hun agarre nuti akkuma ariifatti manattis gisee barcaa goonu minaamina kana waliin dhudhufne osuma tattabannuti wanni hundinuu uumamte. Olluma keenyaati maaruma takka irra waliin galla. Miyyoon ati bareedduudha uumaan jettu amma tana rakkoon beektaati bakka ammaan tana yoo takkaa fuudhu yookaan ammoo jireenya kana keessa fuudhee waan ammaan tana yookaan ammoo
maallaqa biyya kanaa 150 kafaluu qabda yani beekte waraqaa san cufsiisuudhaaf Aya. waraqaa isin silaa isii itti banamte san Warra si bane moo isin? warra malee ati warra malee isii miti isii silaa osoo taate isii tasgabbeesseetiin irraa fixaami Tayyib reetu isin jaalalateen qabdu. isiin jaalala qabaattus dirqama warri takka warri si bannaan akka feetee taanaan osoo gartee waraqaan san si gidduun jiraatii waan kana hojjettee siin jaanii isaan saniifuu hedduu sitti jabaattii jechuu dubbiin. Isaan akkami jarjaranii hanga sitti nama eegan. Yaa'oo amma biiroo dhaqanii amma mana murtiirra waliin mana murtiirra jiranii gaan beekne ati amma hindaa fi kana kanatti ijoolleetti simeetiin jira. Ati mee ati akka malaa godhiti sultaan fattii si miti gooti akka sheeringillee taatu waabbanii goofendimii wayiiti maallaqa guurime. Maallaqa si gaafatani. Egaa amma waraqaa san cufsiisuudhaaf 150 shilingii biyya kanaa kafaluu qabdaa jaa shilingii asii. Michoo sin kan baratte sambooti. Sanbooda miyyoo sin kaasiif goonaa jaan maallaqa san waraqaa san cufsiiftee waraqaa mana murtiirraa si banamtee tana guutuuftee kalaas miyyoo sin kaani godhataa jaan. Yaa waan dhuguma kamiisisee. Aboo maaliif beekna isaati nutiin kunis harkaan gadi hin teenyu baadii beektaati duruu shuqulaadhaa shuqulni shuqulleetuma shuqulamne. Akka jaartiin achi ati dhiisi dhageessus maali gaa shari'aan afur fakkateenneetuma sossobnaa gaa maal goona jetteeti gaati wanni numa sossobna. Abshir abshir hin facaafnu tasaniiti ati ma bakkuma tana mee ati ijoolletti himiti yaa ati saahibuma kanaan nama jabeessaati mee ni jabeesse yaa akkasi. Garee walgumaa hagamaan nuti garee dakaran laallee ijoolleedhaan wal mari'annee dubbannaa waan isaan naan jedhanis gama isaaniitti yeroo laasooneeti. Sanboota gaagara bichi baanaa beekan dhugaa ammatootii jiraan warra garee kana ture. Dure warra durotaa. Akkasii horeentu waliin mari'atteeti waan gootu gooti. Yoo horeentu waliin mari'attee waan gootu mana gareerratti hin dhufin warra si keekan si keekayyuu kan. Oke, ati taatee jirti ati waa hundaafuu gama kaaniinis namaa si dawwalu jira natti fakkaatti silkii si buu jira. Akkasiiti alaa kulli haala piraankii taatee jirtamee daawwattoota kiyyaa maal jettati? Hai, maaliif silkii si jalaa kaasutti hangasi qopheeffachuu jira? Anus kaameraa duraan kaameraa si waraabuttiin jira. طيب ريدو عاودي أنا مرة كبيت اللي قوي قاعد يسوي جرا دروم قرا يوم دكاتر انتوا المرة يدي قرتي وان كانوا يقولوا قرار دو جرا تماري وكذا بوده Yoo ati akka yoo narra kan eenyuuf rakkatte salaa isa akkasi laaluun qaba jeeti bara. إيه قالوا بيه كانوا قاعدين روبوتين بيتنا ومشاهد أركب فجأتي سريس أبا deebi'ee yoo ammoo manni kun tutee bitiniira waan akkanarratti hirmaan dhujee halluu taates egaa nama waamee kadha bakkateen taa'eetiin barlagame qabuu jira yaamamaa akkas na godha. Niin harkaami saniifin ibtuu deebi'ee ayyaa kalaasatti waa hundaafuu firaankiidhaa ati akka miduu mee maaltu si dhagaame daawwattoota kiyyaan salaam naajii. Awoo mucaan ajaa'iba kee ajaa'ibaan taphadee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa baay'ee ulfaadha. Sirna ta'e qaafadha garuu biyya tokko. Abshir rakkoon qabu gaasilaa isa ganaa yuutuubarri wal barraa kafalataa bara. Sirna kafalachuun afaan qabu baramuu beekama fiddiyaati.
akkas Dhumarraa inshaallah. hin qabana. Abshir abshir ayyee khalaas waa hundaafuu galatoomii hammatiin kiyya hedduun si jaaladhaa baay'een si kabajaa naaf jiraadhu siin jaa saayima kiyya gaarii fi gaarii. Anki warra arratu inni waan akkanaa irra ittillee yaadii waan akkanaa keessa illee hin galan. Abshir abshir ayyee abshir ayyee rakkoon qabu. Ayyee guyyaa gaarii siif haa ta'u viidiyoo xumureetti si deebi'ayyee. Ayyaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa akkuma waliin daawwannee as dabarretti piraankiin saahiba kiyya irratti dalagee akkana fakkaatti. Kanumaafuu inshaallah piraankii birootii fi diraamaalee babbareedduudhaan hanga walitti deebinutti inshaallah turtii gaarii yuutuubni kunis akkuma laaltanii agartanitti kan obboleettii tiyya caaliiti. Kan obboleessisii fi hanga yerootiif na harka jira. Anaatu irratti dalagaa akka inni hin qabbanoone waa hunda. Kanaafuu waan babbareedaa qabadhee hangaan isin dhufutti na jajjabeessaa like share subscribe godhaadha. Na cinaa dhaabbataadhaan isiniin ja'a hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nagaa keessan nuuf turaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha.